Nagaan nagaarra caalu nagaan waaqayyoo waaqaa jiraataa bakkaaf kallattii qixa iddoo isin jirtan hunduma keessatti dabalee daddabalee siniidhaaf abayyatu siniin jecha akkam jirtume nagaa keessanii keessumaa obboloonni koo biyya arabaa keessatti argamtan obboloonni lafa onaa keessa jirtan obboloonni namni sinii dubbatuu fi fira sinii dubbatu mootummaa sinii dubbatu hin qabne hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo siniidhaaf abayyatu yoo namni namaa dubbachuu baate waaqayyoo namaa dubbata ani har'a baay'ee keessi koo na cabe baay'ee keessa koo natti dhaga'an ammana kan hin jedhamne jechuudha. Obboloota keenya biyya Kuwait keessa jiran keessatti hojii isaanis ta'uu danda'a hin beekamu yeroo tokko tokko seexanii namatti fayyadamte waan baay'ee nama gochuu dandeessi garuu ani hin aman dhibbatti hin aman nuti dhaloonni Itoophiyaa Rabbiin hin beekne akka amantaa keenyaatti ni akka amantaa keenyaatti ni kan Rabbiin hin beekne waaqayyoon hin beekne jechuudha. Kun hundumtiyyuu yeroo obboloota keenya irra ga'u baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Isaan wal harkaa fuudhanii haasa'u. Ati garuu ishiin biyya sigdati ishiin biyya rakkinaa dhufte nama sii dubbatu hin qabdu nama siif haasa'u hin qabdu. Isaan immoo jechuudha sobatti amanu dhugaatti hin amanan jechuudha. Dhugaatti hin amanan annan beeka jechuudha. Annan beeka waan mana kana keessatti narra ga'aa jiruu fi waan hin obsaa jiruuf waan hin dhossaa jiru waan hin dabarsaa jiru waanta jiruuf ani obboloota koo biyya arabaatiif dhugaa waaqayyoo nan beeka sirrittiin jechuudha. Caba isaaniif okkola isaanii nama sinii dubbatu hin qabdan waaqayyo garuu dabaleen jedhaa siniif dubbata siniif falma jechuudha. Yaa obboloota koo warri biyya keessa jirtan warri ganaa biyya hormaa dhufuudhaaf jettan of eeggannoo godhadhaa hin baay'inaa biyya keessanitti beeloftanii du'uu sinii wayya biyya keessan keessatti yoo dhukkubsattan lammiin ol sin qaba haati keessan ol sin qabdi abbaan keessan ol sin qaba garuu biyya ormaa keessatti nama ol sin qabu hin qabdani gaafa sin wal geessan iyyuu sinirratti naafu ankana dura mucayyoo Itoophiyaa faana wal argeen jechuudha mucayyoo Itoophiyaa faana wal argeen Tikeetii naaf kutuudha jedhanii shaanxaa koo dirasii gadi baasadhe jechuudha kan sin ajaa'ibu jechuudha akkanatti wal argine waliin haasofnu iyyuu hin barbaadan biyyoota tokko keessatti jechuudha baay'ee rakkisaadha jechuudha sin garuu waliidhaaf mi'a waliidhaaf yaaduu osoo hin taane walirratti ka'uudha walirratti wal cunqursuudhaan jechuudha kan walirratti viidiyoo hojjettan sin argineerra keessaa waa'ee obboloota keenya biyya Suudii dhufuudhaaf jiranii toora tiktookii kanarratti jechuudha akka daa'ima waggaa tokko nyaata yeroo shitti kennani yoo barbaadde mataa ishee irratti dibattee barbaadde fuula ishee irratti dibattu akkasittiidhaan saba keessan irratti kan sin haasaa jirtan kan sin odeessaa jirtan jechuudha akkas ta'uu hin qabu dhugaan siniin jedhe akkas ta'uu hin qabu sirra dhaabatanii sitti faradu waan ati hin dandeenye fidi kaasisiin jedhu baadhu ol baasisiin jedhu ol kaasisiin jedhu dhagaa gangalataa fuuldura kee dhaabanii kan humna kee walii ati garuu irratti hin tanta yeroo sana lapheen kee miidhama yeroo sana duddi kee miidhama yeroo sana waan tokko kee caba sitti hin fakkaatiin biyyaa hin bayin anammayyuu dabaleen siniin jedha biyyaa hin bayinaa waaqayyo immoo obboloota kee biyya Kuwait keessatti rakkachaa jiran nama isaaniif falmu nama isaaniif dubbatu dhabanii cannaqamaa jiranii boo'aa jiranii waaqayyo haa birmatu akka amantii keessanitti obboloota koo akka amantii keessanitti keessuma shamarran gola arabaa jirtan obboloota kanaaf kadhadhaa akka amantii keessanitti waaqayyo gooftaan akka harka isaanii jalaa baasu jechuudha boo'anii jechuudha waataniidha kan isaan dubbachaa jiran jechuudha. Kanaafiyyuu nuti immoo kadhannaa keenya isaaniin akka isaan bilisummaa ba'an akka isaan nagaan maatii isaaniitti galan akka dhaloonni kun hin boonye waaqayyoon kadhadhaa fi waan hojii isaanii akka argatan waan hojjetan jechuudha. Yoo dhugum raawwatan yoo ta'e wanti godhamu hin jiru jechuudha maaliif jennaan namoonni isaan kun jechuudha dhugaan siniin jedhaa dhiiraaf dhiira walitti namananii dubartiidhaaf dubartii walirratti namanan jechuudha hin amanan walitti jechuudha yeroo isaan lama ta'anii dubara lama ta'anii kutaa isaanii galan wayin gorfaa isaanii galan walitti hin amananii maaliif kan ta'e akka ofiisaaniitiif qoshaashota akka ta'an waan beekaniif jechuudha. Kanaafiyyuu waaqayyo dhaloota keenya biyya ormaa keessa jiran naaf darbaa jedhanii kaayyoodhaaf karooraadhaaf biyya isaaniitii ba'an waaqayyo akka isaan gargaaruuf isaaniif kadhadhaa siniin jechuun eessatti akka kadhannee iddoo kam seennee lafa kam seennee akka boqonnu akka arrafannu anan baay'ee na dhibeera baay'ee jechuudha sabni keenya akkasuma shamarran keenya biyya ormaa keessatti malanii gola arabaa keessatti gubatanii bifa isaanii dabarsanii
umurii isaanii dabarsanii har'a manni isaanii ijaarratan maal akka ta'aa jiru mootummaan maal akka gochaa jiru osoo mootummaan hin beekin kara deemtuun nyaattumeen warri garaadhaaf jiraatan jireenya namaa maal akka godhan argaa jirtu jechuudha. Gaafa jireenya namaa diigan gaafa mana namaa diigan gaafa wanta nama harkaa fuudhan sittiin fayyadiin biyya gargaaruudhaaf wayin dammoo lammii tokko gargaaruudhaaf osoo hin taane abbaan sun ofum gargaaruufi jechuudha. Ani yeroo baay'ee kan hin dafqu sittiin fakkaatiin obboleessa koo gargaaruudhaaf wayin obboleetti koo gargaaruudhaaf sittiin fakkaatiin ofii kootiin gargaaruudha. Namni gaafa ofiin gargaareedha kan namaan gargaaru warreen akkattiidhaan mana namaa jireenya namaa jiruu namaa burjaajessanii of fayyaduuf of isaanii biddeena furdaa nyaachuudhaaf nyaatanii darbuudhaaf malee si'iif biddeen furdaa laachuudhaaf eenyuyyuu siif hin dhama'u. Kan siif biddeen furdaa siif laachuudhaaf si dhama'u tokkoof tokko yoo jiraate waaqayyoon duwwaadha. Kana beekin siin jedha. Biyya Arabaa keessatti immoo waan si quunnamu beekuu qabda. Ani jechuudha yeroo tokko lamaan qabu jechuudha. Ofiishiidhaaf jechuudha. Tishartii uffatteetu surroo ofitti keessatti kan ishiin godha si gadee gadi buutu. Sinittan himaa asii gadee kan gadi buutu. Ani garuu fooqi sadaffaarra baheen jechuudha. Abaayyaa ishiin jettu, sheeraa ishiin jettu jechuudha. Shaanxaa ishii akkasuma immoo qabduu mataa ishiitti dirasi caammaa ishii dirasi anatu gadi buusa jechuudha. Yeroo kana miti naan jette jechuudha. Guyyaa tokko nan gubadhe nan boba'e humnaa ol achumaaniin jechuudha. Maaliin murteeffadhe sii ta'amoo siif hin ta'u kun yoo sii ta'uu baateen jedheen kottuuti fudhuuti uffadhuuti baay'in jedheen bakka kutadheen jechuudha. Achi utaalaa dhufte utaalaa darajaa ol baate utaalaa gaafa ishiin darajaa ol baatuuni bakka kutadheeranis yoo ishiin rukutteetti ta'e anis ishiin dhiisu inuman ishii rukuta malee ishiin harka ishiitiin na xuxxee aan ishiin dhiisu bakka aan ishiin dhiisu ani rukutamuuf miti kan dhufe hojjechuudhaaf eeshi immoo uffattee ba'uu diddeetti ani geesseeraaf kana sana naan jetteetti meerru naa rukuttu naa xuxxu jedheenan murteeffadhe jechuudha. Utaaltee dhuftee jechuudha. Siyaa fuudhu waan isiyaa fuudhu waan isiyaa kutu waan isiyaa qurxu osoo jettuu uffattee baate jechuudha. Hanga har'aatti illee qorumsi nuti dabarsinu qorumsa sinitti hin fakkaatiin mee boo'ichi nuti dabarsinu golommaa keessatti mee boo'icha sinitti hin fakkaatiin gaddi nuti dabarsaa jirru mee gadda sinitti hin fakkaatiin obboloota koo akka gubbaa keenya mee miti keessi keenya mee jiraa gubanne irra jiraa bobaanee irraam xaaxofne irraam dhugaan siniin jedha. Biyya keessaa siif hin beekamu biyya ormaa keessatti siif hin beekamu. Akkan taanetti kanatti acuucamaa jirtu akkan taanetti kanatti gadi qabamaa jirtu. Inni sirkaa nyaatee siin beeku. Innati barsiiste siin beeku. Innati huccuutti qayyarte siin beeku. Ofiif ta'e duraan dursi. Ofiif ta'e dhugaan siin jira. Aniyyuu gaabbii guddaan gaabbi. Ofiif ta'uu na barbaachisa. Atis ofiif ta'e. Gaafa ofiif taateedha kanii mi'ooftaati. Har'a garuu of harkaa yeroo qabdu yeroo ormaaf taatu yeroo azirtu qofaadha kan maqaan kee dhaamu gaafa biyyatti galte maqaan kee hin dhaamu. Acuucamni si'iidha kan sirra ga'u. Kanaafiyyuu bolota koo waan baay'ee nama gaddisiisu ani baay'een gadde namni kolfo jira yaadu ani kana dhugaa baay'een gadde maaliif jennaan abbaan hin eegaa sanas ta'ee kana abbaan hin eegaa haati obboleessa obboleettiin hin eega garuu isaanii murtoo du'aasin jechaa jiru murtoo hidhaas jechaa jiru waanuma isaan haasaa jiran waanuma isaan odeessaa jiraniyyuu hin beennu waaqayyoon furmaata isaaniif haalaatu baay'ee natti dhaga'ameera ammana kan hin jedhamne jechuudha dhugaa akka namummaa tokkootti natti dhaga'ameera ani yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen amana kun manni kun ijoolleedha jechuudha ani hangafaa waggaa 10dha isa irratti ijoollee meeqa jira isinitti fakkaata ijoollee 6 jira shukaarota jechuudha waan tokko hojjechuu hin dandeessan bishaan illee dhuguu hin dandeessan gaaf sanaa ol seensistanii jechuudha kun nama birayyuu kan jirudha waan ta'eef ol seensiftanii bishaan dhuguudhaaf yoo jettan balbalan cuftu mee erga kun ta'ee amma akkam gooname akkam maal naan galle jechuudha kuni golanan ijoo keessayyuu jira kanaaf obboloota kootiif waan Israa'el furmaata isaaniif haa ta'u dhugaa waan Israa'el isaan haa yaadatu waan Israa'el dafee firdii dhugaa kennuuf sinin jechuun jaaladha gooftaan sina eebbisee bifamaa shaaloom